كنتا وت إن شاء الله في باتي سنيفتا أنا والله مبروكي وني جاتشو بربادو كان كبجال وليكا بنو المدر اللي لالاني دبني جران صافي فاتي جروب لنا رهيته تموران جت تدبر تريفته मेरा कौन का बुना तिकेन हो जितने हम निकाह का बर्बाद तो बातें जरा हम निकाह का बर्बाद इंजो मेरा कौन का आने वाला थी इतने बड़ा लोग मांगले Ero toko adu bardo di kama dubi maburu kimerati jabe surafi إيه كده تكالا في كي جميلنا أيه والفاتو أرجعنا نواس من نجا كنا نجراني ورث كيس جرت كنا والفات بركة دعاء ما قدوا في اتفاقا duga rabbul sake na buru galatomi anille dubi kana itu warwadeti dubi kana gafa birrinille kennamte birrinille sagale ille gabbani dalagani ti wali galle rajede ni milki na ci dubatulle arga daga ture yo sike ron fatille dubatulle daga ture duga kanama mati kana diatutti kesattu kerro wali gudanne kuta to korana wali galle nama usato koti obole yani wonte kan agaha dure gar guya takati hiriyakiya namoli na kana tigede sagale video rada lagem be ko ay jiradu badem be ko mali dafi sunille obole suwake na duga jirtulle hamma to ko jirrale dagahu dubadem be ko mali fa ko mata titiyo dan dami aka jarsati ararsa deti wan sallala ture alhamdulillah ga fajarrin araramne wali galletu ingamade kadum fatti kana famma mal tujra akuma sin dage tani matin kunini dubbi kennachu wana rayu raga bodan deta kasan duga bani mal dafzo manafiti banani namni giddidani kennada ni nama kennachi so namni kennatu dafe sawali no yuke rom bahe gafa birri masjid af kenna boles kenna jarra qabesa birri sarrafune masjidan ijaruf kennu nu jarra qabesa e dubbate dure ergasanin dumatte boda Dr. Iftinan gabbahe video duracha dakani hawitu kan baradio ka temiti ka durato ko ka se sagan hala sani tikese dubbachuni bayena dagame ratlen dubbadalle jede kerro fallen dubbisalle de video dalagade boda namne kasinjero edise kana fi akumamma wali galatitti dubbin kun akka dumatu wonti kunini matin kunille mati hoji kabu mati saati nyata yu arganne duga dubbachu de nasir beka kana wallahi akira aba irra dabbachu fi miti saati muwanyatun argatu matin kun nama gargaru fi huju fi gumale nama ajanda abu mita ajanda jala fi gumiti kana fi namonni kuma dibbala maskira tan kuni namonni guddani dubbi kana kafitu dubbi kun garabrati dema sanko famiti dim maziri tif gama silen dubbata gama len dubbata ma kitte kanatti kabe ko rabbin ko fa akka kubaddu tasdura yo gandura Dr. Win akadim wan kana midam te akasayr to ko baba diyo tanagaru fa Allah sani grasi lewan akasi hasani kana fi duga rabbi abasu egachi ammanni kennate namni bira jar sike zandake ifnani ile dubbise dubbi kennaddo jedani guyya kabani tini sirri gakkabani namonni guddani alimni namni guddani akka tinde bine goddu kabani to barbadeti dubbi kun akasirat dumatu makaballesi nakkan harasani hasahamu baye garana ya takkan wato ko takko bari to ko ditti itti de na ko famiti dubbi namma ifnam fayyadame dubbate wi ratti waye maseji ratti fa amma fa nam dubbato namni gafa uji to ko jodo mari moti dan dalagu namar kaman kabe dalaga namar kan kabu dammo wan brat de momiti kana finni miatif jalan ka wada manaf jalan ka bu kamitti hala sanin dubbachuni nama walinya tan tokko nama dama fadi araman tokko araramani arar bu itetiyu hala sanin dubbachuni dubbi esa kabade namni hundu yo sodate emale rabuta emale ni beka ha tau akka jarsi kesan dage dubbise gama gama nattu kenna darani guyya kabani agenda usontane jarsumma sera kam rabbitin fitani hundu jiviti demechu barbadeti rabolle namni birad aye ulfa dobbale zakena galatobi me ustad Abazari no larkisa gerro adura sher gode
argitan kaa jara kenna imbisha fimiyyee warri mana keessa jirtanii namni dhiiraa isinummaa sanatti fakkaata. Jilbi dubartii walitti nama fuudhachisiisu argitan kaa nu gad dhaabatanii haa ulfaatanii waan kana gadi buufnee ilaalla. Gabaabsuun sanuma gabbuusanii ilaalu maaliif keessa qoqqotuun kun waa hedduu fida waan ta'eef nuun tolullee namni kama boru deebi'ee walitti yoo rabbi jedhe walitti fayyuu hedduu waan badaa asirratti haasa'uun bareedaa miti. Rifeensa tokko manaa tokko alaa jedhan kan itti haadatanii kanaaf haa gabaabsinee gabbuune inshaallah hin falamti jenneetiin abdii rabbi irraa qabna hin fallalle yoo rabbi jedhe. Salaamu alaikum nu barsiisa. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Argo salam anillee bawa da mabruki qeerroo ila namoota dhufeetiin irree bakkasitti minamena ibalu akkasii warri miidiyaa kana beek waasii jechuu malee waa qabbaneessuu hin beeku mabrukiin hin beekteedheetiin yaadaa nama akkam akka ta'e miidiyaa kanarratti yoo xiqqaate waggaa dheeraadhaa fi nama akkamii akka ture namoota akkanaa kana wajjin keessan argiteetiin akka xumuramu godha warri miidiyaa irra dhufee siillee harkatumu isaallee dhaqee harkatumu tokkochi siillee hin fayyadu yoo sillee doktora wiillee wakiin isallee takkacha hin fayyadu warri miidiyaa kana ka harka sii dha'u guutuun nama si jaalatu miti ka dhufee asirratti haisoosh akkas ummanni miidiyaa kun harka 199 ajandaa barbaada malee siillee yaadee yookiin sii quuqamee akka ati miidhamte miidhama kee argeetti miti. Kanaafuu warra asirraa harkatu mudhii isaati keessaan laalladha yoo keessatti illee wanni ta'u asumara keessaan laalaati miidiyaa irratti fidaa xumura. Keessaan jara lamaa walii galchaa miidiyaa irratti mootu argiteetiin akka dhiifamu wal gaafattee sarara jechuun sarara jaraa warri miidiyaa kun illee haa beeku. Warri miidiyaa kun akkuma waa turu akkuma waa argiteetiin hin dhibbeetumu kan argitee gaafa xiqqoo waa jallatee argalee akkasumatti isuma jallisa abbama jallisanitti. Jara lamaa walii araarsaati garuu sarara jara lamaanii keettan mabruuk fidaa miidiyaa irratti hima. Kallatti kamiinuu jarri lachuu viidiyoo argiteetiin waan walii argiteetiin kabaju tokko ila kormi lama wanti tokko keessa jiraachuu hin danda'u jedhan sii galee yoo inni tokko wallaalaa ta'e tokko beekaa ta'uu qaba. Wal jalaa galuun dirqama sii galee keessumaan xumurame deemee yoo dhiifamellee akkasitti xiqqoon ulfaata. Garuu sarara walii beeteetiin jarri lachuu waan walii kabajuu qabdu. Waan walii immoo akka hin kabajne qabdu. Hin jiraa miti waa tokko waan kabajuu jira waan hin kabajne jira. Waan dirqama sitti ta'u waan dalaguu qabdu. Yaani dhimma isaa wal ilaallatu waan akkasiisanii fidaatee asirratti dubbadhaa keessaan immoo osoo xumuranii fi bareeda. Kaachii harka tumuufis isallee hin fayyadu asiisiillee harka tumu isiillee hin fayyadu. Yoo jara lachuu miidhuu taate malee dalagaa jaraa irra dhiibbaa yoo geessuu taate malee an akkasuma jedhaa osoo gabaabsaniitiin waan kanaan goolabanii natti tola waan mabruuk jedhe kan. Danni bakka waan bareeda jettan afni akkasuma goona inshaallah. Sani ustaaza Bazarri nu barsiisaa isintu jedhee. Nu barsiisa. Amma na takkan beeku zayitiin inni gurguru kunu zayitii maaliitii jettee yookiin jecha amma jettu kana waan addaan irra godhe jettu san viidiyoo san keessa jiraate akkamitti ilma namaa waan siiriif maalii kana irratti hojjeta jenne isillee gaafan. Viidiyoon suni isa jabeessuudha malee waan biraan qabu. Dhoo isaa miti isiinee isaa waliin hojjettee viidiyoo isaa waliin hojjette san fiddee poosti goote. Namni tokko gaafa dirjitii tokko keessa seenu dirjitii san keessaa guddatee yookiin waan wahiitii yoo ba'e qirincaafiin dirjitii sanii san ta'uu beeksisa godha. Namni tokko doktoreetii ta'ee doktorummaa isaa san keessaa iddoo itti hojjetu san irraa qirincaafi godhee hojjeta. Kuni hinaaffaa yoo ta'e malee viidiyoon isiin hojjette kun waan hagas isa gubee qomaadhaa fi jinni mareefsiifuun jette mana gugurdaa mana feemasaa keessatti ilaaluu fi hin danda'an. Siifan hin dogongorreen irratti argee yoo jiraate maaliif viidiyoo san hojjettee jechuun hin danda'u. Hojii isii kaleessa hadha beeksisa godhuun eenyummaa isii kaleessaa san hadha hawaasni kun akka isiin ittiin tajaajilamtu hojii isii dhugaa kaleessa hojjette. Zayitiin tun gaariidha jette. Zayitii isa fakkaatu kaleessa hojjetaa turtee fadhallee hojjetaa jiraadha. Wanni agaygahu arrabaa fi jechaan yoo gartee jibbaa kaleessaa fi waa aarii wahii walit jiraate sadarkaa agasiisan jechuun dogongora.
ilmoo dubartiitiini akkana fakkaatutti kan. Manguddoon illee onni isiin ilaalti yoo jiraate maarree intala falaa dubartii obboleetti. Guutuun namni rabbi ofiitti namanne guutummaa nama wasaba sabuu kun jazbeesee ilma namaa dalagataa jira san isaa fi rabbii walitti dhufa. Taani namni irratti waa dalagate ta'u sulaata rabbii ofiitti seenee sihiriin gartee yoo rabbii ofii qabate.